Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya. Guyyaa irraa kana barumsa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Namoonni yuutuubii banatanii hojjechuu barbaadan akkaataa kamiitiin yuutuubii banachuu akka dandeessan isteep baay isteep karaa sirrii isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni yuutuubii banuudhaaf waan kaffaltii isaan gaafatutti fakkaata. Normaali kaffaltii tokkoon hin gaafatu jechuudha yuutuubii banuudhaaf. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan kun akkuma argaa jirtan Naardos Tuubii isa kanas sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa Naardos maqaa namoota baay'een jiraachuu danda'a garuu yuutuubiin kan kiyya kunoo piroofaayiliin isaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun isa kanaadha jechuudha. Sabiskiraayib gochuudhaan jalqabuu dandeessu jechuudha. Egaa yuutuubii akkaataa itti banan akkaataa itti irratti poosti godhan isteep baay isteep isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti yuutuubii banuudhaaf wanti nu barbaachisu iimeel akkaawuntiidha. Iimeel akkaawuntii jechuun gabaabaa dubbii akkaataa kamiin akka iimeeliin baname isa booda yuutuubiin ittiin banamuun isinitti agarsiisa. Iimeelii banuudhaaf karaa sadii yookaas karaa lama fayyadamuu dandeenya. Karaa inni tokkoffaa kiroomii keenya irra seenneetu akkas jennee barreessina. Kireet jiimeel akkaawuntii jennee barreessina. Ergasii booda haala kanaan nuu fida. Nus kallattiidhumaan keessa seennee banna jechuudha. Seenne isinitti agarsiiseera waan ta'eef haala kanaan banuu dandeenya. Karaa inni kan biraan immoo kallattiidhumaan iimeelii keenya keessa seenna. Fakkeenyaaf jiimeel akkaawuntii jedheen isinitti agarsiisa. As keessa iimeelota baay'eetu jiru. Normaalii iimeelota baay'eetu jiru garuu iimeelii haaraa banuuf waan ta'eef bakka piroofaayilii kana tuqeen dhaqee isin kan keessan warri haaraa taatan haala kanaa isiniin fidu. Iimeelii gaafa tuqxan haala kanaa isiniin fidu. Kan namoota kun haala kanaa isiniif fida jechuudha. Namoonni haaraa taatanii akkaataa kanaatiin isiniif fida. Fakkeenyaaf iimeelii banuudhaaf maal goona? Googil kan jettu jalqaba irratti argaa jirtu waan ta'eef ishee keessaa al tokkoof tuqxanii seentu jechuudha. Erga iimeelii filattanii booda Googil kan jettu kana isiniif fida. Isa booda al tokko achi keessa tuqxanii keessa seentu jechuudha. Gaafa seentanii ashaaraa isin gaafata yookaas paaswoordii isin gaafata. Paaswoordii keessan yookaas piinii dijiitii 4 kan itti galchattanii jirtan yoo isin gaafate isa tuqxanii bira dabarfattu jechuudha. Ergasii booda kun haala kanaatiin maal jedhaa? Iimeel orpoon jedhee nu gaafata. Kana dura qabda yoo ta'e iimeelii keetti galchii jedha. Yookaan immoo jala kanatti immoo akkuma argaa jirtanii forget kan jettutu jirti. Forget iimeel kan jedhu. Forget jechuun immoo waan irraanfanne tokko yoo iimeelii keenya illee irraanfanne forget karaa itti gochuu dandeenyudha jechuudha. Nuyi amma garuu haaraa banuuf waan ta'eef dhuma kanarratti kunoo bakka kanatti argaa jirtu dheeyyaadha. Kanatti argaa jirtu maal jetti? Kireet an akkaawuntii kan jettu jirti jechuudha. Kireet akkaawuntii kan jettu. Ishee al tokkoof xunne keessa seenna jechuudha. Kireet akkaawuntii kan jettu kana. Isa booda waan lama nu gaafata. For my personal kan jedhuu fi for work or my business kan jedhu. Nuyi personaaliidha waan ta'eef isa jalqabarra jiru filanna jechuudha. Inni lammaffaan bizineesiidhaaf waan ta'eef isa jalqabarra jiru kana filannee keessa seenna jechuudha. Isa jalqabarra jiru erga filannee keessa seennee booda maal nu gaafata? First name jedha. Maqaa jalqabaati. Taansee last name jedha. Last namein optioniidha yoo barbaaddani. Fakkeenyaaf maqaan koo Daaniidha. Daaniin jedha. Last namein Olaaniidha. Olaanaa jedheen banama fakkeenyaaf Olaaniidha waan baay'ee baneera waan ta'eef. Ergasii booda nekistiin jedha jechuudha. Nekist kan jettu isinitti mul'atu jedhee yaada. Nekistiin kun jala kana jirti. Nekist kan jedhan tuqa. Nekist ergan tuqee booda kunoo wantoota inni na gaafatu kana itti guutuun qaba jechuudha. Wantoota inni na gaafatu fakkeenyaaf asirratti kan inni na gaafatu asirrattis kan inni na gaafatu guyyaa dhalootaa saala koo wantoota kana hundumaa na gaafata. Isaan kanan gandarii koo kun bakka kanatti na gaafata jechuudha. Qaqqisiisa na tuqeen itti guuta jechuudha. Ammaan itti guutuu raawwadhutti na hordofa. Fakkeenyaaf
bara baatiin keessa dhaladhee Aapiriiliin filadha. Guyyaa dhaloota kootii immoo 14 filadha. Bara dhaloota koo 1990 yookaas 1990 godha. Gendarii meeliin godha jechuudha. Isa booda xumureera. Guutee xumureera waan ta'eef maalan jedhaa neekstiin jedha jechuudha. Neekst ergan jedhee booda wantoota inni na gaafatu akkaataa itti iimeeliin konaaf ta'u na gaafata jechuudha. Kanaaf isa lammaffaarra jiru kanan filadha. Maaliif inni jalqaba maqaa abbaa kooti durse, inni gadi immoo Daanii Olaanaa 7@gmail.com jedhee naa kenne jechuudha. Isa lammaffaarra jiru kanan filadha. Isatu naa mijata waan ta'eef isa hin dagadhu. Neekstiin jedha jechuudha. Neekstiin jedha paaswoordii na gaafata. Paaswoordii gaafa na gaafatu fakkeenyaaf paaswoordii waan barbaade itti godha jechuudha. Normaalee inni kanatti illee fayyadamuun barbaadu sunumatti agarsiisuudhaan waan ta'eef banee fakkeenyaaf paaswoordii itti guuttadhee ergan banee booda kunoo haala kanaatiin naa banee jechuudha. Erga naa banee booda ammallee maalan godhaa neekstiin jedha jechuudha. Neekstiin jedha yoo lakkoofsa bilbilaa na gaafate ittiin guutan hin gaafatu taanaan biran darbamma kun xumureera banee jechuudha. Banee xumureera. Banee gara xumuraa geessaan jira. Amma wanta inni na hafu akkaataa kamiitiin yuutuubii irratti banuu akkan danda'udha jechuudha. Amma banee xumureera waan ta'eef kallattiidhaan as keessaa nan ba'a jechuudha. As keessaa ba'eessan naqa. Yuutuubii keessan naqa. Yuutuubii keessan deema. Yuutuubii keessa erga naqee booda bakka iyyuu kan jedhu kanaan tuqa. Fakkeenyaaf isin immoo haaraa waan taataniif saayin app kan jettu isinii dhufa bakka iyyuu kanatti saayin app kan jettu dhufti. Erga bannee raawwanne booda gaafa gara yuutuubii keenyaa finnee iimeelicha galchinu haala kanaan nu baasa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii jala kana oopshinoota baay'eetu jiru. Argaa jirtudha yaada. Oopshinoota jiran kana hundumaa tokko lamaan faayidaa dhuunfaa mataa isaatii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kana hundumaa bakka tokkotti isinitti hima jechuudha. Fakkeenyaaf gara dhumaatti iyyuu kan jettu jirti. Iyyuu kan jettu kanarraa al tokkoof tuqeen keessa seena iyyuu kan jettu gaafa tuqu haala kanaan naa baasa. Ergasii booda bakka maqaa kootii kana kireet chaanaal kan jettu jirti. Maqaa koo biraan jechuudha. Fakkeenyaaf kun bakka kanatti argaa jirtudha yaada. Ishirraa al tokkoof tuqeen keessa seena jechuudha. Ergasii booda kun bakka kanatti wantoota sirreeffachuu qabu. Wantoota 2-3 jiru. Inni jalqaba piroofaayiliidha. Piroofaayiliin suura koo yookaas maqaa chaanaalii kootii bakka kanatti sirreeffadha jechuudha. Maqaan chaanaalii kootii eenyu akka ta'u qabu sirreeffadha jechuudha. Kunoo maqaa chaanaalii kootii bakka kanatti barreessa jechuudha. Piroofaayilii koo immoo asittan sirreessa. Yoon barbaades maqaan jalqabaa ittiin iimeelii bane Daanii jedhee jira. Normaalii isarraa yoon jijjiiruu barbaade bakka iskiriiptoo kanaa tuqeetan jechuudha. Maqaa wayii tokkoon kennaaf fakkeenyaaf. Maqaa wayii tokko Daanii Olaanii Ofishaal jedhaan. Fakkeenyaaf seefiin godha. Ergasii booda gara dudduubaatti yookaas amma immoo suuraa irra godhadha. Suuraa bakka kana tuqee fakkeenyaaf suuraan barbaade tokko filadhee irra godhachuu danda'a jechuudha. Egaa kanarratti sa'aatiin fixu akkaataa kamiitiin yuutuubii poost akka gochuu danda'a isitti agarsiisa. Amma immoo viidiyoo akkamitti poost akka gochuu danda'amu. Erga dudduubatti deebine yookaas erga maqaa keenyaarra inji godhannee dudduubatti deebine booda gara dhuma kanaatti kunoo jala kanatti mallattoo pilaasii jirti. Mallattoon pilaasii kunoo bakka intiniin kun na dhoksee jirudha jechuudha. Bakka sana jirti jechuudha pilaasiin. Pilaasii sana keessa al tokkoof tuqa. Ergasii dudduubatti deebise. Ergasii booda maalan godha? As keessaa viidiyoon qopheeffadhee irran tuqa jechuudha. Viidiyoon qopheeffadhee irran al tokkoof tuqa. Viidiyoon qopheeffadhee irraa kan tuqu isa booda neekstiin jedha.
Next ergan jedhee booda ammallee next jedha jechuudha. Amma kun haala kanaatiin naa fideera. Wantoota kana hundumaa steeppiidhaan sirreeffachuun qaba. Bakka kanatti maalan jedhaa kun viidiyoo gabaabaadha waan ta'eef viidiyoo jedhee dhiisa. Ergasii booda diskiripshinii itti barreessa jechuudha. Diskiripshiniin bakka kanatti noormaalii fidaan jiru. Erga poost goonee raawwannes itti barreessuu dandeenya. Yeroo baay'ee gaafa chaanaalii haaraa bannu diskiripshinii dafee nuuf hin fidu. Isa sana bilbila yuutuubii isa guddaarraa sitti agarsiisuu hin danda'a. Xiqqoo bilbilli koo seeraan intinaa ta'an jiru. Amma fakkeenyaaf upload kan jedhuun tuqeetti darbaa jechuudha. Amma kun upload gochaa jira. Upload gochaa jira. Neetworkii waan irraa darbatee jiruuf ammallee hiriirnaan jedhee jira. Normaalii garuu upload gochaa jira kun viidiyichi. Egaa qulfii godhee jira. Alliisti godhee jira waan ta'eef yeroo inni poost godhee raawwatu alliisti jalaa baasee paabliik irra gochuun qaba jechuudha. Paabliik irra gochuun qaba. Yeroo inni raawwatu paabliik irra godhaa jechuudha. Paabliik irra akkaataa itti godhu asuma chaanaalii koo keessa seenee sitti agarsiisa jechuudha. Paabliik irra akkaataa kamiitiin akka yuutuubii godhan. Fakkeenyaaf konteentii jala seenaa. Eegan konteentii jala seenee booda kun viidiyoo koo kanan tokko fudhadhee sitti agarsiisa. Ergasii iskiriptoo kana xuxxu. Ergasii booda kun bakka kana alliisti jala isa jiru paabliik irra gootu jechuudha. Kun paabliik isa kanarra jechuudha. Jalqabarraa kanarra gootu. Ergasii booda namoota hundumaa biratti argamaa jechuudha. Garuu jala kanatti kan argamu warreen kun inni kunillee isaan keessatti raayit gootanii jennaan nama biratti hin argamu jechuudha viidiyoon keessan. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa gaafa poost gootan paabliik irra jiraachuusaa adda baasuu qabdu jechuudha. Isa booda haala kanaatiin yuutuubii jalqabuu dandeessu. Ergasii booda erga immoo ni guuttanii booda immoo wantoonni daddabalaman jiru waan ta'eef asas immoo viidiyoo koo jalaa akkaataa kamiitiin akka poost yookaas barreeffamatti godhan viidiyoo baay'ee barsiiseera waan ta'eef achi jalaa ilaaluu dandeessu. Viidiyoon kun namoota haaraa ilaallatan irra guddeessa waan ta'eef malee sabiskiraayib gochuudhaan hamma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee.